إني إمام قرتي درا ولين ترى نتي أسكابا في كبانيس بهانيس إيهانيس نما خينيا نما يجبا رمان نجري إسرائيل هذا كان زين نماز كيسا قوتو نما خنان كيسا تشاب سجيت نما خمس كذا زين لا نماز إبلا مني جانا الناس كيسا تتاو أنت وأنت كنت تشرب هنا سراب نراجدين سينجي خان راجدين أجدين نراجع ما تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو الحمد لله بقى جيرانه ولا ما نبغى جيراتن سنيس أني ونين قرتي غربا مجرم تجاهنا أكنا قدير نمنخون نبدورا وجنيانه وجنقرتي إتشتي كوبا أبنو إتشتي تنيا كوبا أبوي نمنخون ديبي أدمو نوجينا تدا ما لقى خني إربا نتيبر إذا خنا وجين جيراشات بريبدو خنا ديبي إني أقول وان قرتي كام بيت النبي بكتة صوت النبي وان قرتي نتيجة بيتهم إذا كوبا أبن ربانكم واني إني كنا تهو دندهب يتجون كيا سبب خناتي سببني يوم قرتي ما إذا لقى قرتي للميسنا دروبا ديشول إتشتي ولين كوبا أمسن باسيتي أكاسا قرتي لولي خيني خون إتم ملكوينه سانغول وديما نمني إذا قرتان كون جتول درا نمني ولا ما قد هجنا خيني تريج لنا خون هجنا تريج هجنتم ما سان خيستي نوغانودان ديبي نما خاصودان نورت جتول أكن تبتك قرتي تركان فني أولمبانه دينا خينياب غرانو أدي سورا ربان كون جتول أدوي ثانية نتوفتشي سورا نمني أمانات يهوندا بكان سلا أنكا جدّي أكا غرتي أماناتون نجلا باتو نمني قولي إسا حقا باللوفا بساسي راجو أكا باسو نمني قولي ميچير نميچون ميچير جتون نمدران مجرمة اتين آخرات ريچون ولين غريت الخش سوري يعني أما إسني أربعهم درانكا إسني كمان قبضن أما مو سبب تهلي غرتي إسني أربعة مالي الدين كن وانا كنا دلقي ميچير كنا أكنا قدام كيسن جتون كيسن هنا ولمو ونين كنا قد إتشول نمنخو يور أكنا قد أباد إتشتي ولين كوبا قمسن بكا نتيجرتي تنيوز بكا نتيدمنوز وان نتيجرتي إرتي ولين مري الناس إبتي حركة أبو قربان كن ونين كنا قد أمير أكاسا غرتي إنخون ونخون غرتي إذا هركان بانه فين جتول أكثر إذا قول إيشول أمالي دهبيتي كيسة جودا ومن دلله خمالي ومن خمالي بر بشان كان خيسة جلال بشان كان خيسة نما ميقا جدا ودي بتكا أريد جدا جتا جدا جول أنا مو يوسنا مكير غرسا أكرتك أبي جول أكايل مو بشوت فولي أنومان إسنجرتن كون جتول dhiirummaa isaan mul'ise fuudhee chiikee ilmoo bishooti bikka inni irraa badetti deebisuudhaas natti salphaadha. Maal immoo waan dawaan harka jirtu takka nuti kaambiin teenyaas guutuudha. Sireen teenyallee warri gartee dhukkubsataan irra jirus guutuudha. Fuudhee immoo isa kan achi deebisuurra dawaa gartee inni kun asumatti gartee takka takkaan liqimsee gartee hanqa yeroo gartee ittiin jiraatu jeetiin akkasitti dawaa takkitti san godhee fi lilmee takkitti waraanee fi itti deemee jechuudha. Kana booda immoo wanni iccitii teenya gartee inni baasuu danda'uus numan jirtu. Basaabasuma haasawaa malee numan jirtu jechuudha. Sababni gartee gochi kun michiira irratti raawwatamuu danda'eef sababa kanaa jechuudha yaalmaan Oromoodhaaf. Mee anilleen nan hammeeffatina. Namni tokko yeroo wajjin karaa deemu tokko jechuudha. Wal mari'atee biqiltuu gartee immoo wajjin ooruun beektan namuu gartee imaama qotee bulaati ooruu qonna shanyii facaafannee gartee imaama kana waliin qabannee imaama kana waliin dhooyinne imaama kana keessa jechuudha. Shaanqee darbee namni tokko yoo kasi keessa gartee deebu taate mirqaanummaan gartee ati gartee qamaatee lafaa kaatee kunu sitti tola. Ati waa'ee gurbaa kanaa yaadamoo waa'ee gartee silaa imaama bakka deemtu kanaa gartee imaama kanaan baasa jedha. Hin baaftu. Yaadni kee isteeppiin achirra deebite jechuudha. Tanaafi
abbummaan fedhe nu isiniin ganaa miti akka manaamaatti yoo taa'es wallaahi nu harkaa bikkatti bahuus hin qabu icciitii teenyallee baasuu hin danda'u jechuudha. Ani akka mataa kiyyaatti abdii maraataa ta'us maraatuutti jettiin fayyadama. Nallee abaartaniis galatamaa isin jira afaan keenya na abaartanii homaa nama tokko yeroo namni silaa addunyaa irratti tolumaa fi badaadha. Akkasitti gurbaan tokko gaaf tokko magaalaa bahee beektaa hagartee baadiyyaa ta'eetu maal jeen arra gartee nama meeqaatu magaalaa keessa jiraa jee gaafate jechuudha. Namni ha magaalaa bahu silaa nama dhibba takka ol nama miliyoona lakkaa'amu namni kun kanarraa dubbiin hin deebine jechuudha. Namni ha magaalaa bahu magaalaa yookiin gabayaa haraqatu namuma lama godha. Saaluma dhiiraatii fi dhalaadha. Horiinis haywaanonnis yoo geessisee gartee ichi gurgurte dhalumaa fi dhiira habahu akkasitti jechuudha. Deebii nuti gartee waan silaa nuti gartee waliin qabnu hunda gurbaan kun iccitii baasuudhaaf nu jala nu ganee ha maallaqatti kaninee maallaqa nyaatee maallaqa keenyaan taphatu jiru. Nu jala addii teenya diigee iccitii san baasuudhaaf humna teenya gartee miilatti nu jalaa guuruudhaaf waan san dalage wanni gartee aaree an maarshii takkitti keessa dhaabee biraa deemeef sababa kanaati. Micciir. Deebi'ee inni kun agarra egaa akka gartee nama ganaa ta'e jechuudha. Gantuudha. Wanni irratti arge maali? Amaanaatti ija akka nama maraataatti mara irra deebi'eetumaan isin dubbadha. Yaa ilmaan Oromoodha. Bikkaan itti jabeessi jechuudha. Jallataa nama akka isaasan. Sanii duraan taa'umaa isa dadhabnee raajuun baana raajuu. Asii bal'ootti ergee jechuudha. Dhugaa. Akka gartee bal'oon faan mucaasan na jalaa baasan. Ani immoo isa kana waa meeqaa irra baasee qaba jechuudha. Akkasitti amaanaat iyyaas namni baasise isa. Akkasitti nyaate adiidhaafis numa ta'a. Jechi kun jechuma dhugaati. Garuu eega gartee isa kanarra naqaane osoo gartee sangaa gurraacha kana gartee nyaachise osoo adittis hin dabarre jedheetiin jechuudha. Akkasitti hatattamaan dhaqee maarshii sakkitti keessa dhaabee jechuudha. Amma ani irtahaa ta'eetiin jechuudha. Taa'ee haxxiitii gartee lola kiyya lola qilleensaa teknoolojii itti fufee kara gartee imaamata kiyyaa jechuudha. Isteepheeti jedhan itti deemaa jechuudha. Fakkaataan akkasaa yoo kan jiraatu taates nu keessaa gantuun du'uu qaba. Garuu lubbuu namaa gartee rabbuma gartee silaa haa uume lubbuu nama baasa. Ani immoo alhamdulillah hanqaan danda'uun akkaataa gartee inni kun itti baraaramee gartee addunyaa isaarra jiraachuun waan takka jechuudhaafin lubbuu baasuun ani silaa alhamdulillah ilma namaati. Lubbuun xiyyaa rabbii guddaa argeerti. Akkasitti gurbaan nu ganee sababni itti inni akkana ta'eef akkanaati jechuu hiyya ammallee irra deebi'eetiin akka maraataatti isin hima. Ani akka mataa kiyyaatti yoo abbummaan fedhe kanaa dhaadatus akka fedhetti haa gartee hirriibaa na tolfatanii haa qamaatiin na tolfatanii ani na gartee nama gartee hojii kanaa gartee hojii hin taane dalagu jechuudha. Akka inni hin beeynetti jechuudha. Mana mataa gubbaan gartee gacuuree itti gabbu'ee jechuudha. Sirrii fi hoggana hiyyara isaan galchaa jechuudha. Abbummaan fedheewu bikkitti na duraa ba'uus hin jiru. Dandeettii gartee sabbii naa kanneen hojii alhamdulillahi waan namni gartee haasawuu deemu jechuudha. Osoo inni gartee isa afaan hin baaneen waan kana beekaa jechuudha. Takkanaati yaa ilmaan Oromoodha natti isin arinaadha nalleen abaarinaadha. Wal abaaruurra waluma gartee gorsuutu irra wayyaadha. Anis yoon jallataa ta'es qaama keessan irraa jechuu hiyyaa. Warreen tokko tokko abdiin sun dhugaa nama akkanaati jechaa jirtan ani dhugaa immoo akka gartee akkanatti na godhe jechuudha. Sababa gartee jallataan akkanaa kun si ganee aneessuudhaaf dirretti si hambisuudhaaf diina si kufachiisuudhaaf adabbii ta'e gatee si tuffachiisuudhaaf
akka gartee ati huccuu kaayattee gartee huccuu uffattee gartee manaa gadi hin baane gartee kaan biiteetti irraa gadi hin baane nama keessa si godha jechuudha. Gurra fi kana ni bitan malee hin gurguran akka hidhatan. Kanaafuu gurra kiyya kana osoo nan balleessine fakkaataa akka isaa kana bikka gartee jirutti irra deemnee sirreessuun dirqama keenya ni sirraawa abbummaan fedhe jechuudha. Tokko tokkoon eegallee jirra. Kanallee wanni goonuuf fakkeenya gartee akka namaa taa'uu fi waan kana godhaa jirra jechuudha. Abbummaan fedhe yoo kanarratti gartee isaaf adaba isaaf gorsa kan taane taate. Yoo gorsa kan hin taane taate dhaabbanneeti gaa dhaynee qaamaan itti himnaa jechuudha. Ni gorsinaa jechuudha gorsaan. Kun hin taane noo qabneeti hoggana keenya san gartee murtii teenya san itti kenninee akka inni gartee taa'eetuma caraquma gartee haasa'u isa goona jechuudha. Abbummaan fedheewu waa takka fiduu hin danda'an hafadhee gartee gurmaanii tatta'an hafadhee gartee kophaa taa'ee gartee waa'ee sila abdii haasawan. Abdii arraas abduma boos abduma jechuudha. Kanaafuu warri abdii badeetan badii anis wanni hin gartee maqaa badii kanaan gartee yaamamaa jiruuf badee ballee isaatu gartee badii gartee ifi badiin deemuutu anis na balleessee jechuudha. Hin adabin kama gartee bikkuma ifin fedhe oolee bikkuma gartee ifin deeme deegu jechuudha. Nama baalageetu namallee nama balleessaa jechuudha. Badiis namumaas barsiisa. Tolallees nama gartee duraan badii beeku jechuudha. Nama gartee tolaatu tolallees qabsiisa jechuudha. Ani immoo wanni kana godhuuf jechuudha. Warruma gartee ifi badii qabuutu akka nana godhaa jira jechuudha. Nama gartee maallaqa guddaa irra baafnee wajjin kaayyatumannee karootumannee ati kunuma akkanaa teennee fuunee isa jalatti illee gurmuu goonee akka facaafne jechuudha. Namni kun qulfii gartee dalagaa teenyaa maqzana keenya bikka nuti gartee irraa bobbaanuus nama beeku micciir deebi'ee jechuudha nu ganuudhaan akkaataan taanetti guyyaa waa xiqqoo keessatti jechuudha. Akkaataan taanetti dirree salphinaa nu dhaabuu ka'e jechuudha. Osoo gartee inni gartee nu dhaabin dura akkasitti jechuudha irra dhaabbannee akka gartee adawwiin teenya qeensa fi cabsitee gartee jimaan nuun qaban akka gartee nutti hin kofallee jechuudha. Sababa kanaaf kana ta'uu danda'e jechuudha. Ani ummata kiyya Oromootis nin jaalladha. Alhamdulillah nu hundinuu afaan tokko dubbannaa abbummaan fedhee jechuudha. Taanaan Oromoo miidhuudhaaf dhugaadha immoo ani wannis faayidaa wanni naa qaban jirtu jechuudha. Garuu nama jal'aa nama wajjin kaayoo qabattan nama gartee wajjin jirtan hasiganuu deemu tokko jechuudha. Namni arrabaa fi ilkeenuu walumadhaan dhugaadha immoo yoo lola taate jechuudha. Bikka kanarratti immoo lubbuu isaa silaan hin dabarse isaa garuu hin dabartine maarshii takkitti keessa kaayee fi dhiisee sana booda immoo inni caraquma haasa'u malee bikkarraa dhufee fi bikkarraa deemuus akka gartee waan akkatti ta'eefis hin beeku jechuudha. Takkanaati jabaadhaatiin ja'a anis wanni kana godhe kanuma yaa uummata Oromoo ani isinin jaalladha. Ani wanni kana godhuuf warra jallataa warra gartee ifu mataan isaatu haraxaati jechuudha. Kanaatu haraxa keessa galchuudhaaf lakkoofsa sagalii fi lakkoofsa ja'a wal fakkeessuudhaaf deema jechuudha. Kana barnoota kenneef barnoota dhiisee jechuudha waan biraa dalaguudhaaf ijoollee wajjin horofa laaqachuudhaaf qayya keessa deebi'e jechuudha. Habika dhiira isaa kan jechuudha. Kana nuti jallataa akkanaa kana tokko tokkotti iddoo isaan jiranitti mana manatti irra deemnee gooruudhaaf qophiidha. Ammas namni nu hafee jira warreen gartee tatta'anis waa'ee sirra keenya haasa'u takka bal'oo fa'a bal'oonis
guyyu basaatu xiqqisho hafe malee bahuun ta'u bal'oonis raajuun bahee ittaa jirtan agartan dhugaa baga jettanii suni kijibaa miti garuu haati mana isaa faayoon ni beektan motorri mana sanii isii bar motorri mana sanii isii bar sun ammoo ammallee akkaataa isii itti jirtu eenyu beeka dawaan siidhaa harkuma kayya kana keessatti fanjiin teenya tachitti awwaalamtees takkatu waardiyaa akka goone malee guddoon siidhaa ilmummaan abbaan ana ifiin jedhe bikka sanii dhufeeme haa argu abbummaan fedhe bal'oo jettan micciir agartan fakkaata akka bal'ootiis ka jiru galmaayaa jira jechuudha nuti maa jettiin ortoon ni turre malee ni urraa wanni kana jiruuf amnatti jirra abbuma hundaahu tokkoon manatti dhadhaynee rarraafnee isin garsiifna nun tursiifatinaa jechuu kiyya isiniif amna jirra yaa adawwii teenya adawwii tiyya isiniif amna jirra wayim an jiraachuu yookiin isin jiraachuudha tan maal isii dhaamaa gurra keessan kana gurra dhagoo isin haa godhu isin hin jaa